Burteen araba qofa keessaa miti kan jira kan ta'e jechuudha. Biyya keessallee teechee biyya arabaa qofa teechee daa'ima guddistu. Biyya keessallee teechee kun akkanatti oomishtee jechuudha jallisiidhaan. Akkuma agartanii akkasitti hojjettanii ammas guddinni karaa kallattii hedduun jira kallattii tokko qofaanii miti guddinni kan jiraatu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan sindicha egaa warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'ee akkuma argaa jirtan kuni ya oomishaakiyyaadha. Omishaakoo bara 2025 kana jechuudha. Annaa akkasittanii odumaan kushiina arabaa keessa jiru jechuudha. Odumaan kushiina arabaa keessa jiru oomisha bareedduu tana oomisha jechuudha. Mee amma kun immoo akkuma agartan garbuu adiidhaan beektanii qamadii fi garbuudha. Garbuunis hin jira qamadiinis hin jira jechuudha. Garbuu immoo garbuu adii san hin beektanii baay'ee hoddiidha jechuudha. Akkasuma qamadiidha. Annaa kana oomisha jechuudha. Maaliif Daka kushiina arabaa keessatti baladistuu dhiquu qofa osoo hin taane akkasuma immoo daa'ima guddisuu qofa osoo hin taane biyyatti illee guddina agarsiisaa jirra jechuudha. Qimamochen mara badaamii waan taarika hojjechaa jirtu odoo gadi yaafte viidiyoo ishee jechuudha. Innaa ganaa gadi yaa'u wayida viidiyoon shamarranii jechuudha. Innaa kanaaf akkuma argaa jirtanii qamadiidha kuni qamadii fi garbuudha jechuudha. Akkatti bareeduu baay'ee das nama jedhaa sin hawwanne amma mee nama meeqatu biyya yaadattanii jirtan namoota meeqatu biyya keessa yaadattanii jechuudha. Waa maskaramii xiqqimtii kanarra akkam jira garbuunii fi qamadiin jechuudha. Akkasitti oomishee ture jechuudha. Kiyya kun akkanatti affataa godhee jira jechuudha. Innaa guddinni kallattii tokko qofaanii miti ijoollee dhugaa dubbachuu fi guddinni jechuudha yookiin nan guddadha gaafa jettu waan hojjedhas gaafa jettu kallattii tokko qofaan hin deeminaa dhugaa isin jedha obboloota koo kallattii takka qofaanii hin deeminaa kallattii garagaraatti irraa hin deemaa fakkeenyaaf gaafa daldala tokko hojjettu qonnallee cinaatti qabaachuu qabda. Gaafa qonna hojjettu daldala biratti qabaachuu qabda. Homa dandeessu wayii wal cinaatti wal qabdee waan lama wal cinaa qabattee asi dandeechuu sadii illee dadhabdu lama bakka waan lamaa kana wal cinaa qabdee deemuu qabda jechuudha. Maaliif beektanii maaliif akkasiin jedhe beektanii gaafa qonni si kuffisu daldalli si kaasa gaafa daldalli si kuffisu qonni si kaasa jechuudha. Kaza hojiin kallattii garagaraatiin malee kallattii tokko qabattee yoo deemte si kuffisuu danda'a si kasaarsuu danda'a jechuudha. Kanaaf hojii kallattii garagaraatiin hojjedhaa. Akkasuma ijoolleen fakkeenya maatiin keessan biyyatti isinii qotuu danda'u illee yoo jiraatan qochisiifadhaa. Akkasuma immoo yoo namni ittiin birrii keessa hojjetu jiraate abbaa manaa keessa gabaan keessi taa'u yoo hojjete isatu irra bu'aa guddaa fidee dhufa jechuudha. Kanaaf daldalli kallattii adda addaatiin gaafa hojjette waggaa muraasa keessatti yookiin immoo ji'a muraasa keessatti duroomuu dandeessaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaa isin jedha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma nuti ijoolleen keessattuu biyya arabaa jirru kuni hojii arabaa tana qofa osoo hin taane waan garagaraa osoo hojjenne birrii qarshii argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo basin hin jedhu miidiyoota garagaraa irraayyuu kan argachaa jiran hedduutu jira ijoolleen fakkeenya yoo fudhe jechuudha baay'eedha. Waan meeqa argatu kallattii garagaraati irraa nyaachaa jiru jechuudha. Fakkeenya ijoollee isuu hojjechuu jira, ijoollee tuktukee hojjechuu jira, kan qarshii irraa nyaattu osoo mana madaamii teessuu kan biyyatti immoo waan daldala amma akkasiin jedhee kana hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf hojiin ilma namaa jireenyi ilma namaa kallattii tokko qofaa osoo hin taane kallattii garagaraatiin deemtanii hojii keessan hojjechuu qabdu, itti fufuu qabdu. Maallaan jedhaa namni maallaan jedhaa eebelu maallaan jedha wanni jechaa hanna qofatu waasiin jedhan malee ilma namaa kamiyyuu hojii kamiyyuu gaafa hojjettu hin tuffatamtu jechuudha. Kanaaf hojiin si boonsa malee sin tuffachiisu jechuudha. Kanaaf immoo amma fakkeenyaaf ijoolleen gaafa alaa galanii shamarran keenya jechuudha tokko kaa'ee hundaamatu takkatu jira. Takka gaafa alaa galtu maal jetti seetanii bakka ana malee namni hin beeku ana malee surmaayyuu namni takkaayyuu bakka waanuma makka wayii jitee galtee akkas itti fakkaata biyya alaa kana shanti beetii arabaa hartee galtee kana jechuudha. Innaa maal jedhu akkuma nama hin beeknetu
yoo qonna kanas beektaa hoo jedhanii gaafatan hin beeku. Yoo garbuun kun maalidha jetteen garbuu kana garbumaaf qamadii addaan baafatanii hin beekan ijoollee baadiyyaa ta'anii maaliif beektani of jajarraan kan ka'e malee intala baadiyyaa ta'e hanguma waggaa osoo hin 20 taa'eeyyuu ani waan baadiyyaa kiyya keessatti ta'e tokkooyyuu hin irraanfadhu jechuudha. Garuu waggaa takkaa lamaa si deemanii taa'anii deebi'anii kuni maalidha jedhan akka waan biyyaarra baqaati hin beekan. Biyya Ameerikaadhaa galti biyya Ameerikaa illee galti Ameerikaanis kan oomishu kama kanaati. Biyyoonni gurguddattees Awurooppaa naamni kun kan oomishu kanuma jechuudha. Garbuma oomishaa qamaduma oomishaa wannoonni garagara wanta biyya keenya keessatti macarrashaa goommanaa kun anata meeqatu biyya Oromaa keessatti oomishama jechuudha. Kan ijoolleen keenya gizee galanii kuni maalidha akkuma shanti beeti arabaa hartu san dhiistanii isa irraanfattanii kana galtanii maatii keenya irratti gadi hin baacinaa dhugaa waaqas hin jedha. Eessa geessi bakka geessi yoo yaabbeette bakka kaate san illee yaadachuu qabda. Dhugaa waaqa jechuudha. Kanaaf ofin akka abbadinaa keessattuu ijoollee baadiyyaa keenya baay'ee of akka abbaddu jechuudha yeroo galtan jechuudha. Kun hin beeknu kun maalidha akkamitti qotummaa akkamitti godhu kun maalidha wariidhanis kun maalidha waan keetii waan biyya keetitii bar akkamitti dhugaa rabbi kan si jammar namaanuu kan nagaa hin jenne jiraasii galee jechuudha. Bakka akkuma waan mangistiin akkasin ta'u akkas olu taalanii gadu taalu jechuudha. Of koorsanii of boqossanii akkuma abbaa qabeenyaa viilaa qabuutitti jechuudha. Kanaaf wanta akkasii sun hin barbaachisu jechuudha. Nuti ijoollee keessattuu ijoollee baadiyyaa taane wanta baadiyyaa san agarsiisuu qabna jechuudha. Hannugaas ni jira gaafa hangalee waan baadiyyaatti hojjetamu hunda isaas ni agarsiisa jechuudha. Maaliif intala baadiyyaa waan ta'eef wanti naqaanis hin jiru wanti nasaafachis hin jiru ittan guddadhe ittan dhaladhe jechuudha. Maaliif baadiyyaa keessattan guddadhe baaduma keessattan dhaladhe achumaa hin dhufe malee ani waan katamaatti dhaladhee miti biyya ormaatti kan dhaladhee miti jechuudha. Kanaaf biyya bakka dhaloota koo iddoo dhaloota koo hojii maatii kooti hin dhoksu yoomillee jechuudha. Maaliif ittiin amboon isa asiin nagahee malee wanti as dhufeef hin jiru. Osoo maatiin koo jiraachuu baate osoo baadiyyaa sanitti hojjetamee wanti ani ittiin dhufu sun hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni keenya ilaalcha gadi aanaa qaba nama keenya baadiyyaatiif jechuudha. Kanaaf ijoolleen keessattuu baadiyyaa taatanii waan akkasii hin hojjetinaa isin jechuu barbaada. Kanaaf hojiin kamiyyuu nama boonsaa kan isin jedhu isa kanaadha jechuudha. Hanna qofa kan si qaanessu malee waan barbaadde yoo hojjetteeyyuu si boonsa malee sin qallalchu jechuudha. Ati shunkurtii gurgurtullee ati biiroo keessa teessullee tokkuma garaagarummaa hin qabu. Maaliif atis biiroo san keessa teechee duddi keechitti si citee sa'aatii kee eegdee haga sa'aatii sun gahutti teechee dirqama qabda waan ta'eef osoo akkasi taa'uu baattee barrii argachuu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma kan shunkurtii gurgurus akkasuma innis kan daldalu sunis hundisaatu bakka yoo hojjechuu baate hin dhufu hundumti isaa maal barbaada qarshii barbaada jechuudha walumaa galatti. Kanaaf kan barbaadamu qarshiidha waan ta'eef irratti xiyyeeffatanii bakkuma hundattuu hojjechuudha. Hojii mootummaa ta'e hojii dhuunfaa ta'e hojii waan barbaaddu hojjedhu nati malee hanna qofatu si qaanessa jechuudha. Kanaaf hanna qofa qaanaa malee hojii kamittuu hin qaana'in hojuma hojjettu kamittuu ittiin qaana'in jettu itti saalfatin jechuudha. Akkasis hin jedha obboloota kooyi. Kanaaf ijoolleen akkasitti fakkaabbadaniif waan kana isinitti himuu barbaade jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkasitti fakkaabadan dhiisaa isin jedhaaf fakkaabbadinaayee biyya keessatti gaafa galtan jechuudha. Akkuma duraan hojjettanitti hojjedha. Maaliif baqa waan keenya kaa dhugaatti ani waanuma baadiyyaa kana galee agarsiisuuf akkattan hawwii guddaan qaba jechuudha. Maaliif waan biyya kiyyaa jechuudha. Waan baqa baadiyyaa jira waan hunduyyuu hin beektanii baadiyyaadha kan jiru jechuudha. Yeroo gannaaf akkatti baadiyyaan namatti tolu. Dhugaa asheeta birraa kana jechuudha sitti tola. Anaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa isa kanaadha. Isin jechuu barbaada. Qamadiin kun immoo akkuma argaa jirtanii qamadii fi garbuudha jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf immoo biyya keenyas moti. Ani biyya keenya isin jedhe malee kun biyya keenya moti jechuudha. Meedaalaa dhugaa dubbachuu fi biyyoonni gurguddatan akkatti hojjetanii qamadiin kun kan waraabamee naa ergame garbuuf qamadiin kun biyya Jarman keessa naa ergame jechuudha. Jarman irraa waraabamee naa ergame jechuudha.
Kanaaf achirraa waraabamee naa ergame jechuudha. Kottu ilaalii biyya keenya keessa dhiisitti biyya ormaattu akkatti oomishama jedhanii naa ergan jechuudha. Yeroo baay'ee wanta akkanaa kana irratti illee hojjedheen jira tanaan dura illee jechuudha. Wantoota baay'eedha wanni inni hojjetame hin jiru. Wanni nuti biyya ormaatti hojjetamu dinnicha wanni inni akkamitti akkatti hojjetama jechuudha. Mee ilaalaa dhugaa rabbi biyya guddatte keessa jechuudha. Biyyoota gurguddatan Awurooppaa Ameerikaa keessatti akkatti oomishama jechuudha. Kan biyya keenyatti itti qaanoftan jechuudha. Biyya sanatti itti qaanawwan hin jiru. Qamadii akkamii kana jira wanni hundi uummanni midhaan oomishama jechuudha. Isinitti viidiyoo isaa siniif hojjedheetiin ture jechuudha. Ammallee siniifan hojjedhaa kan goommanaa midhaan illee jechuudha. Sinaa baraabanii jiru akkas hojii kamiyyuu ittiin boonaa isiniin jechuu barbaada.